Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kiristoos du'aatii ka'eeraa, humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee, Addaam ni bilisoome. Kana booda nagaa fi gammachuu ta'e. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni abboolii keenyaa, Waaqni raajotaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu akka hin daganne, viidiyoo kana osoo hin eegaliin laayik jechuudhaan yookiin immoo taayisuudhaan akka eegaltan isin beeksisa. Guyyaa har'aa kana kan waliin barannu ganama qabamuu koorsii walitti fufinsaa barnoota tooftaa ittiin hafuurota daabiloosiin hafuura hamaa injifachuu dandeenyu kutaa 8ffaa waliin ni barannaa. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenya nu barsiisu. Guyyaa har'aa kana hafuura hamaa imaltootaa fi konkolaachistoota irratti balaa geessisan jedha. Hafuurota hamaa konkolaachistoota fi imaltoota irratti badii geessisan kan jedhu waliin ilaalla. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan hunduma keenyaaf haalaatu. Koorsii keenya walitti fufiinsa kutaa 8ffaa kana keessatti waa'ee hafuura zaarii, zaariin maalidha? Jireenya namaa keessatti hojii maalii yookiin immoo miidhaa maalii qaqqabsiisaa kan jedhu waliin ilaalaa jirra. Guyyaa har'aa kana hafuurota zaarii imaltootaa fi konkolaachistoota irratti balaa geessisan kan jedhudha. Guyyaa har'aa kana kutaa 8ffaa waliin barannaa. Namoota karaa garaagaraatiin sababoota garaagaraatiin imala irratti balaa akka isaan qaqqabu, rakkoon akka isaan qaqqabu hafuurota taasisanii jedha. Imala jechuun guzoo isa afaan Amaariffaatiin jennu, fakkeenyaatiif konkolaachistoonni xiyyaaraa, doonii, konkolaataa galaanarra, qilleensarra, lafarra ni konkolaachisu. Kana jechuunis xiyyaaraatiin akkuma isinitti dooniidhaatiin, bidiruudhaatiin, konkolaataatiin waan garaagaraatiin dura bu'anii kan oofan yookiin immoo uummata sana kan gaggeessan jechuudha. Deemsa isaanii irratti immoo balaan akka isaan qaqqabu, bakka isaan yaadan sana akka hin geenyeedhaaf, bakka ba'an sanatti nagaan kan qaqqabneedhaaf hafuuronni taasisan isa kanaa jedha. Isa kanaaf egaa nagaadhaan ba'anii akka hin galle karaa irratti kan hambisan, gufuu kan ta'an, yeroo deemsa irratti tooftaa garaagaraa uumuudhaan walitti bu'iinsa, garagaluu, gubachuu, balaa kan kana fakkaatan kan qaqqabsiisan hafuuronni hamaan hafuurota zaarii keessaa warra beekamanii jedha. Hafuuronni hamaa kun gochaa isaan raawwatan akkuma isinitti hime xiyyaara keessatti, konkolaataa keessatti, bidiruu fi doonii keessatti balaa qaqqabsiisuudhaan kan beekaman. Yeroo baay'ee daabiloosiidhaan, sababa daabiloosiitiin warra deeman hunduma irratti tooftaa garaagaraa qaqqabsiisuudhaan balaa isaan argisiisan wal fakkaataadha jedha. Akkuma beekamu xiyyaara keessattis balaan nama quunnamu, konkolaataa irrattis balaan nama quunnamu, balaan kun balaa wal fakkaataadha. Kan konkolaataas, kan xiyyaaraas, kan dooniis, kan bidiruus walumaa gala lubbuu akka dhabaniif, bakka ba'an akka hin galleef, karoora isaanii karaatti hambisuu fi maatii keessa gadda hin taane, gadda laphee namaa cabsu geessisuudha jedha. Fakkeenyaatiif gaafa ilaallu balaa konkolaataa hafuurota hamaatiin qaqqaban yookiin immoo hafuura hamaatiin kan isaan gahan, hafuurri hamaa kun isa konkolaachisu irratti jechuunis
shufeerii kan jennu konkolaachisaa irratti gaafa bulu yookiin immoo konkolaachisaa sana gaafa qabu konkolaataan sun karaa irraati akka dogongoru konkolaataan akka walitti bu'u ibidda akka uumamu waan argeetiin kan walitti buusu bishaan keessa kan hin buusudha jedha. Inni itti aanu badiin hafuura kanaa immoo warra konkolaataa yaabbatan imaltoota irratti soo jiraate darbee shufeerichis hojii kana rakkoo kana akka raawwachiisu akka qaqqabsiisu ni taasisa. Karaa lama jechaadha. Konkolaachisichis rakkoo akkasii kanaati yoo qabame imaltoonnis rakkoo akkasii kanaatiin yoo qabaman rakkoon kun akka qaqqabu isaan taasisa. Keessumaa konkolaachisichi hafuura zaarii maatii yoo qabaate yeroo isarra jiru qarshii isaatiin lukkuu, zandalii, ixaana, urgooftuu garaagaraa bituudhaan kenna yoo ta'e maatiin qabaatanii hafuurri zaarii maatii isarra bulee karaa garaagaraatiin qarshii isaatiin kan akka ixaanaa, urgooftuuwwan garaagaraa, shittoowwan garaagaraa qabatee bitee ni laata yoo ta'e hafuurri kun ni gabbarama yoo ta'e ni galaaf yoo ta'e kana ta'aa turuudhaan yeroo shufeerichis dhaabu maatiin isaa sunis gabbara kana gaafa isaan dhiisan sanaan booda rakkoo akkasii qaqqabsiisutti deebi'aa jedha. Walumaa galasaa gabbara isaa gaafa addaan kutan balaa inni qaqqabsiisu. Walii galasaa hafuuronni kun hafuuronni qaallichaa, hafuurri zaarii garaagaraa hafuurri malatisoo ta'e gabbaranii qaba. Xonqaayonnis warri xonoqqolsiisanis waggaatti wanta isaan gabbaraniif qaba. Akkuma abbooliin keenya mammaakan qaalluun waan bareef nama ajjeesaa jedhu. Qaalluun waan bareef nama ajjeesa. Waan abbaan barsiiseef nama ajjeesa akkuma jedhamu rakkoo kanaaf isaan saaxilaa jedha. Itti aanuudhaan konkolaachistoonni kun sababa isaaniitti hafuurri kun yoo isaan qabate rakkoo inni fidu imaltoota irratti rakkoo akkasii fiduu danda'a. Imaltoota keessaas immoo warreen hafuura zaarii kan maatii isaanii qaban gabbaraa jiran gaafa itti hafuu konkolaataa yaabbatan irratti balaan kun akka qabuu fi dhiigni isaanii akka gannamu lola'u isaan taasisaa jedha. Bu'uuruma kanaatiin hafuurri kun waan bare sana qaqqabsiisuu yookiin immoo miidhaa fiduu danda'a. Armaan olitti kan laalle kun akkuma ibsametti dhiiga kan baran dhiiga lukkuu, dhiiga horiiwwan garaagaraa kan hoolaa, kan re'ee kan baran balaa konkolaataa dhaabbataadhaan makiinichi galabbatamee garagalee itti bu'ee dha'ee bishaan keessa boolla keessa akka seenuu fi rakkoo kana akka inni fidu taasisaa jedha. Akkasumas konkolaachisichi caatii, shiishaa, dhugaatii, suusii yookiin immoo araada garaagaraatiin akka qabamu keessa isaa dhokatee ni ta'a. Karaa biraatiin immoo konkolaachisichi jireenya isaa jireenya jibbisiisaa, jireenya matatiin hidhame, hafuura matatiitiin kiyyeeffame yoo ta'es rakkoo kana ni fidaa jedha. Inni biraan balaan konkolaataa tokko uumamuu kan danda'u hafuura matatiin konkolaaticha irratti hafuurri gaafa ergamu balaan konkolaataa sanaa qaqqabuu danda'a. Shufeeriin kun yookiin immoo konkolaachisaan kun hafuurri hamaa itti ergame yoo jiraate konkolaataan kun akka garagalu, akka rukutu, makiinaatti akka bu'u, lubbuu namaa deemaa jirullee karaarraa akka itti bu'u ni taasisa jechaadha. Rakkoon akkasiis jira.
Inni biraan imaltoonnis rakkoon akkasii hafuurri kun yoo irratti ergame warra imalu keessas rakkoon kun yoo jiraate konkolaataan kun akka garagaluu fi lubbuu isaanii akka baasu ni taasisa. Akkuma kana boolla akka seenu balaa biraa akka qaqqabsiisu taasisuudhaan miidhaa isaa kana irratti gaggeessuu danda'a. Akkuma kana konkolaachistoonni tokko tokko immoo sababa hojiitiin gara biyyoota garaa garaatti naannaa isaan irraa fagaatanii gaafa deeman dubartoota hedduu waliitiin sagaagala akka raawwatan ni taasisa. Kana qofaa otoo hin ta'in immoo erga kana raawwateen booda hafuura budaatiin akka qabaman laphee isaanii dhoksee balaa isaan irraa qaqqabsiisuu danda'a jedha. Sadarkaa jalqabaa irratti abbichi konkolaataa sanaa hafuura muraa, hafuura salaabii saamtu jechaadha. Qarshii isaatiin biteera yoo ta'e walitti dhufeenyi isaas yoo gargar cite. Egaa akkuma beekamu hafuura hamaa hojjechiisanii konkolaataa kan bitan gabbara kan godhaniif gaafa isaan gabbara kana addaan kutanii gabbara waggaan laatan kana gaafa isaan dhiisan konkolaataan sun ni galabbaxama yookiin immoo balaa geessisaa yookiin lubbuu namaa baasaa jechuudha. Kallattii garaa garaatiin egaa hafuurri hamaa ilma namaa irratti kan inni ergame balaa hedduu geessisu. Egaa konkolaataa keessattis immoo hafuurota badii, ijoollee hafuurota badii karaa isaan irratti wal faana yoo imala yookiin immoo konkolaataa tokko yoo yaabbatan ijoolleen hafuura badii konkolaataa tokko yoo yaabbatan akkuma isinitti himee namarrattis ergameera yoo ta'e konkolaatarrattis ergameera yoo ta'e konkolaataan sunis immoo qarshii hafuura hamaatiin hafuura xonqaayitiin bitameera yoo ta'e rakkoo kana qaqqabsiisaa jedha. Kanarraan immoo gargar kan ta'e kan jiru miidhaan biraa immoo yookiin immoo balaan biraa konkolaataan haaraa gaafa bitamu yookiin immoo tajaajila kennaa kan jiru yoo ta'e rakkoon motora konkolaatichaa kan gaazii isaa elektirooniksii keessa isaa jiru masmaroota isaa garaa garaa balleessuudhaan akka inni rakkoo uumu ni taasisa. Hafuurri xonqaa yookiin immoo hafuurri matatii kun jechaadha. Kana eenyumtillee beekuu hin danda'u. Sirriitti kadhachuu fi wantoota akkasiirraatii fagaachuun nama barbaachisa. Inni biraan hafuurota ayyaanota waggaa eeggatanii ka'an. Ji'oota eebbaa yookiin immoo yebarakat waraat kan jedhaman ayyaanota waggaa kan akka lidataa, kan akka inqixaaxashii, kan akka faasigaa eeggatanii kan ori'an yookiin immoo kan ka'an hafuurota zaarii ayyaanota waggaa eeggatanii ka'an kan jedhu kana yeroo darbe viidiyoo keenya yeroo darbe ilaalle keessatti description box keessa isinii kaa'uu dandeenya ilaaluu dandeessu. Keessumaa ayyaanni lidataa gaafa kabajamu namoonni waan garaa garaa raawwatu, lukkuuwwan gosa garaa garaa, hoolaawwan gosa garaa garaa ni qalu ni dhiyeessu. Kun adeemsa barnoota mana amantaatti adeemsa wangeelaatiin bifa kamiin ilaalama jennee gaafa ilaallu kan hin deeggaramnee fi sirrii kan hin taane ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Ayyaanota waggaa ilaalanii ji'oota garaa garaa ilaaltanii hafuuronni ka'anii jiru gabbara baranii kan itti qalamu yoo ta'e hin gabbaramu yoo ta'e ayyaana waggaatti wal qabsiisne ayyaana waggaa fakkeessine biratti ayyaanota garaa garaa kabajna yoo ta'e rakkoo isaan fidan hafuuronni zaarii kun rakkoo baay'eedha. Egaa akkuma beekamu diinonni kee ayyaanota gidduutti of jajanii jedha. Xalaatochi በበዓል መካከል ተመኩ diinonni kee ayyaanota gidduutti of jajanii jedha. Kan hin beeknes mallattoo isaanii taasifatanii jedha. Koottaa ayyaanota Waaqayyoo biyya lafaarraatii haa diignu yookiin immoo haa shaarru jedhanii jedha. Faaruu 73 cuftuu kee 74 lakkoofsa 4 hanga 9 irratti ayyaanota Waaqayyoo koottaa biyya lafaa irraatii haa diignu jedhanii jedha. Ayyaanota Waaqayyoo kan immoo kan isaanii taasifatan namni barri gaafa jijjiiramu
gara mana xonqaayii deemuudhaan lukkuu akkasii, bifa akkasii, hoolaa akkasii, ndaaqqoo akkasii, hoolaa bifti ishii qaxxaamurree akkasii qalii jedhanii kan isaan ajajan ayyaana sanaaf otoo hin ta'in hafuurri kun waan bare waan qabuufidha. Ijoollee namootaa hundumaa kan ittiin gammadan, arjummaa Waaqayyootiin eebba kan itti argatan, kan mul'isanii fi ayyaanota isaaniitiin kan dhufan hafuuronni zaarii baay'eedhaa jedha. Egaa akkuma beekamu barri gaafa jijjiiramu, ayyaanonni gaafa dhufu, ayyaanni kun ayyaana gammachuu, ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaati. Eebba fidee dhufa. Barakati yookiin immoo suga Waaqayyoo fidee dhufa. Kana bira darbee ayyaanni kun ayyaana boo'ichaa, ayyaanni kun ayyaana gaddaa akka ta'an, gammachuudhaan akka hin dabarsine, gammachuudhaan akka hin deddeebine hafuuronni kun ni taasisu jedha. Kanarra aaruudhaan carraan bara dhufuu kana carraa gaarii akka hin taane, dhiigni akka lola'u, wal dhabdeen akka uumamu, nageenya akka gidduu isaaniitti dhabamuu ni taasisu. Sadarkaa jalqabaa irratti ori'uudhaan carraa isaanii argatan hunduma balleessuudhaaf jireenya isaanii irratti jireenya hidhaa, jireenya gadadoo akka isaan quunnamu taasisuu jedha. Hafuuronni kunis kanarra darbee uumama Waaqayyootiin kan uumame ilma namaa sana irratti humna dhowwuudhaan, qabuudhaan, jireenya isaanii keessatti shaakaluudhaan kan isaan gaafatan, kan isaan hojjetan, Waaqayyoodhaa kan isaan barbaadan akka dhaban gochuudhaan, carraa Waaqayyoon isaaniif kenne itti hir'isuudhaan, horiisaa isaanii badaa ta'e irratti ni qaqqabsiisu, irratti ni argisiisu. Haaloo qabachuudhaan hafuuronni kun jireenya isaanii balleessuu danda'u jedha. Maal jedhaa? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 gubbaa irratti Daabiloos isin keessaa tokkoon isaanii mana hidhaatti sin galchuudhaaf jira jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:10 gubbaa irratti Daabiloos isin keessaatii tokkoon keessan gara mana hidhaatti sin galchuudhaaf jira jedha. Maal jechuudha? Namoonni baay'een lubbuu baasanii mana hidhaa akka galan, umurii isaanii guutuu mana hidhaatti akka dhiphatan, akka rakkatan, akka of abaaran, guyyaa dhaloota isaanii akka isaan jibban taasisa. Namoonni baay'een otoo hin beekin miidhaa hafuura hamaatiin lubbuu namaa baasanii mana hidhaatti kan dhiphatan jiru, dhiiga kan lolaasan jiru, lubbuu namaa kan dabarsan jiru. Namni jaalatee miti lubbuu namaa kan baasu. Gamoo Sillaasee kan diigan baay'ee isaanii jiru. Kanaaf Daabiloos isin keessaa isa tokko mana hidhaatti dabarsee kennuudhaaf jira jedha. Hojiin Daabiloos isa kanadha. Hojii hidhaa malee hojii hiikaa miti. Hojii gammachuu miti, hojii gadadoo malee. Jireenya namaa keessatti tasgabbiin akka hin argamne, gammachuun akka hin jiraanne, dhibeedhaan, rakkoodhaan, gadadoodhaan akka isaan deddeebi'an isaan taasisaa jedha. Itti aanee mallattoon isaanii yeroo itti mul'atu, horiisaan isaanii waqtii inni ittiin mul'atu. Horiisaan hafuurota hamaa zaarii kun bal'inaatiin yeroo inni itti mul'atu, xonqaayonnis warri xoloqqolsiisanis yeroo itti hafuura hamaa kana haaromsan, bara haaromsaanii qabu jedha. Waqtii isaan ka'anii namoota irratti miidhaa qaqqabsiisan waqtiin isaanii jiraa jedha. Fakkeenyaatiif inni jalqabaa caamsaadha hanga waxabajjiitti. Caamsaadha yookiin immoo caamsarraa gimbootiidha hanga saneetti, haamlee naasee ji'oota kan arfan, hagayya adoolessaa, caamsaa fi waxabajjii ji'oota arfan kana irratti baay'isanii kan ka'anii fi kan itti haaromfaman miseensa warra xonqaayotaa warri ta'an yeroo itti isaan haaromsan ji'a kana, ji'a sanee, caamsaa, sanee, haamlee, naasee kana keessatti ji'oota baay'ee isaan ori'anii fi namoota irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisanii jedha. Kanaatiif egaa mul'ata Ermiyaas, raajii Ermiyaas boqonnaa 5:23 gubbaa irratti kanaatiif uummanni kees
kan caakkaatti galanii fi kan dabani laphee isaaniitiin jedheen. Uummanni kee shiftoota saamtota laphee isaaniitiinis kan dabanidha. Dabni isaanis deebi'eera jechuudhaan raajii Ermiyaas boqonnaa 5:23 irratti ni dubbataa jechaadha. Ji'oota kana gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos ji'oota eebbaa, bokkaan kan roobu, kan magariisni margawwan garaagaraa itti lalisan waqtii kana gaafa ta'u, afuroonni kunis immoo ji'a gannaa, seensa gannaa eeggachuudhaan, waaqeffannoodhaan kan xuraa'an akka ta'an, eebba akka dhaban, eebbarraa akka fagaatan, barri kun bara gadadoo, bara badiinsaa ta'ee fi akka itti fufu ni taasisu. Keessumaa caamsaa qabnee hanga naaseetti bokkaan ni roobaa, midhaan ni faca'a, midhaan ni margaa, midhaan marge faca'ee akkasiiraan margee firii hin godhanne, bokkaan roobee firii akka hin arganne, bari dabarsine sun rakkoo yoo ta'e, bari dhufus immoo rakkoof gadadoo akka ta'u, dhibee garaagaraatiin eebba waaqayyoo garaagaraan dhowwuudhaan qaama keenyatti rakkoo baay'ee fiduu danda'u. Horisaan daabiloos humni isaa akka mul'atuudhaaf, arjummaa waaqayyoodhaaf, kennaa isaa irratti kan jiru, qajeelummaa isaa balaaleffachuudhaan rakkoo garaagaraa, gidiraa garaagaraa nurratti akka baay'atuuf waqtii kana ergamtoonni daabiloosii fi raayyaan isaanii ji'a kana ni socho'uu jedha. Ji'a kana gara malee ergamtoonni fi raayyoonni isaanii socho'anii namoota yeroo itti miidhanidha. Jiini amma armaan olitti isinitti ibse kun itti aanu ji'a qaammee eegalee hanga onkoloolessaatti ji'a qaammeedhaa qabee amma xiqimtii kan jennutti jechaadha. Yeroo kanas afuroonni hamaan kun ni ka'u jechaadha. Bara haaraa irratti bara waaqayyoodhaan haaromfame kana, bara waaqayyoodhaan jijjiirame kana, bara waaqayyoodhaan eebba itti lakkaa'amee nuu kenname kana irratti kan uumamanii fi kan itti mul'atan. Baay'ee immoo namoonni baay'een bu'aa hedduu kan itti galmeessan, waaqayyoon abdii kan itti taasifatan, kan ittiin socho'an waqtii kanadha. Karoora baay'ee kan itti karoorsan, inni gaa'ela hin qabne gaa'elatti, inni hojii hin qabne hojiitti, inni hin baranne gara barumsaatti, inni daldaalu gara daldaalaatti kan itti karoorsanidha. Kanaaf dursanii qabuudhaan karoorri kun akka hin milkoofne, gaa'elli gaa'ela milkii, hojiin hojii eebbaa, hojii sugaa akka hin taaneef ori'uudhaan hafuuronni kun karaatti hambisu karoorfamu jechuudha. Biyya lafaa kana irratti kan jiran jireenyi isaanii kan hin milkoofneef, eebba kan hin arganne akka ta'aniidhaaf kan itti hojjetan bifa kanaan ta'uusaa, qilleensa irratti aangoo kan qaban, lafa irratti aangoo kan qaban hedduun isaanii ni jiru. Egaa akkuma beekamu qulqullichi Efesoon boqonnaa 2:2 irratti ijoollee hin ajajamne irratti ammas kan hojjetamu hafuura dursaa hafuurotaa kan ta'e, qilleensa irrattis kan jiru akka jiru, dursaan isaanii eeyyama fuuldura isaaniitti ni deddeebi'ee jedha. Qilleensa irratti kan qabu, eeyyama kan qabu, warra hin ajajamne irratti kan bu'e, rakkoo gadadoo fiduudhaaf kan taa'e sun isaan irratti deddeebi'ee jedha. Asirratti ajajamuu dhabuu keenyaan rakkoo nu qaqqabu ta'uusaa hundumti keenya beekuun barbaachisaadha. Inni itti aanu sadaasaa fi mudde, sadaasaaf mudde, taasaasii fi hidaarii jechaadha. Sadaasaa fi muddee kana keessas afuroonni ka'anii jiru. Namoonni midhaan isaanii kan itti walitti qaban, gootaraa isaanii midhaaniin kan itti guutanidha. Yeroon kun immoo taasaasii fi hidaariin yeroo eebbaatii ta'uu isaarraa kan ka'e uumaa isaanii namoonni yeroo itti galateeffatan, eebba waaqayyoo isaanii kenne sana daabiloos balaaleffachuudhaan hafuura isaanii
baay'ee ol ka'aa ta'eedhaan hinaafanii dabiinsaatiin badii isaan qaqqabsiisan waan ta'eedhaaf yeroo midhaan galu kan afroonni kun afroota zaarii horiisaan isaanii mataa isaanii irratti karaa badiinsaatiin isaaniin hidhuudhaan namoota hundumaa armaan olitti akkuma ibsame kana waqtiiwwan kanas eeguudhaan eebba Waaqayyoo akka isaanitti hir'atu akka isaan irraa fuudhamu ni taasisuu jedha afroonni zaarii kun jechaadha. Egaa akkuma beekamu hanga dhumaatti yoo nu hordoftan waa baay'ee waliin barachuu hin dandeenya. Horiisaa zaarii fi mallattoo isaa jedha. Horiisaa zaarii fi mallattoo isaa. Zaarii fi mallattoo isaa kan itti aanu kutaa salgaffaa barnoota keenyaatiin waliitiin kan ilaallu ta'aa jechaadha. Zaarii fi horiisaa zaarii fi mallattoo isaa maaliin beekuu dandeenyaa kan jennu kana torbee dhufu waliitiin ni barannaa. Sabiskiraayibii godhaa, sheer godhaatii nu hordofaa. Namoonni baay'een akka fayyan barnoota kana baratanii hafuura hamaarraa bilisa akka ba'an isinis nu jabeessaa, isinis jabaadhaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaatii eenyummaa keessan, kiristaanummaa keessan ittiin qoradhaa. Fedha Waaqayyoo ta'e kitaabni kun qophaa'aa jira, ammas abdiidhaan eeggadhaa. Isin bira qaqqabaa. Afaan Amaariffaarraati gara Oromiffaatti hiikamaa jira. Kaleessa wallaalummaa keenyaan qaalluu gabbaraa kan turre, hammachisa kennamnee kan turre, hafuurri hamaan irratti hojjetamaa kan ture, keessa keenyatti otoo hin beekiin miidhaa hafuurri hamaa irratti qaqqabsiisu otoo hin beekiin ittiin dhiphachaa kan turre. Egaa kanaan booda Waaqayyo yoo eeyyame hanga dhumaatti yoo hordoftan barumsa kanarraati, koorsii kanarraati barnoota garaagaraa argattu. Jabaadhaa, nu jabeessaa, cimaa, nus cimsaa isinii jechuu barbaanna. Waliif sheer godhaa. Namoota dhibee garaagaraatti keessatti argaman, hafuura hamaatiin qabamanii jiran biyya keessas biyya keenyattis argaman hundumaa bira qaqqabsiisaa. Viidiyoo kanarraati waa baay'ee barattu. Viidiyoo kanarraati gargaarsa hedduu itti argattu. Yeroo san tuubii, sabiskiraayibii, sheer gochuudhaan viidiyoo keenya hanga dhumaatti ilaalaa. Hanga ammaatti kutaa muraasa kanarraati barnoota guddaa, dhaamsa guddaa, ergaa guddaa akka argattan abdii guddaan qabaa. Daabiloosiin balaaleffadhaa, isinirraati ni fagaata. Yoo balaaleffanne malee ani kan Sillaaseeti, fakkeenya isaatiin Sillaaseen na uumeera, kan kee ta'uu hin danda'u, si faana jiraachuu hin danda'u. Osoo hin beekin na faana jiraattee, na faana dhalattee, baattoo kee ta'ee si faana deddeebi'eera. Kanaan booda jireenya koo irratti kaayyoo hin qabdu, jireenya koo irratti karoora hin qabdu jennee murteessinee Sillaaseedhaaf dabarsinee of kennine wanta dhufu hundumaa kadhannaadhaan, sagadaatiin, gaabbii galuudhaan, fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaan tooftaa ittiin daabiloosiin waraanuu dandeenyu, waraansa daabiloos jireenya keenya, kaayyoo keenya keessa galee nu dhiphisaa jiru hundumaa ittiin balaaleffachuu dandeenya. Yoo cimtan, yoo nu cimsitan, hanga dhumaatti yoo ilaaltan baay'ee viidiyoo baay'ee murteessaadha. Gaafa laal qoosaa, sheekoo, hiphoo fakkaachuu danda'a. Hanga dhumaatti ilaaluudhaan nu hordofaa, baradhaa. Bittaa kana keessa maatii keessan garbummaa daabiloos keessa maatii keessan bilisoomsa fayyuu dandeessu. Kan nama fayyusu Waaqayyoodha. Warra hidhaman Waaqayyoon ni hiika. Warra amanan maqaa kootiin seexana ni baasu. Qooqa haaraatiin ni dubbatu. Boficha yoo qabatan isaaniin hedduu, marjii sanas yoo dhugan isaaniitiin hin ajjeesu jedha. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu jajjabeesse, hundumaa kan nuuf raawwate Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, Ilma Dubroo Maariyaam, galan ulfin teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Kutaa salgaffaa barnoota keenyaan yeroo biraa wal agarraa. Jajjabaadhaa. Baga jiraattan, baga har'a geessan. Dhugumatti kaleessa wallaalummaa keenyaan bannee jirra. Kanaan booda daabiloosiif bittaa ijoollee ta'uu hin dandeenyu. Waaqayyo isin faana ta'u.
waan hamaarraa isin haa eegu. Warreen dhibee garaa garaatti qabamtanii jirtan, rakkachaa jirtan maqaa cuuphaa keessan karaa description boxii nu erguudhaan barnoota kana deddeebiin dhaggeeffadhaa. Yommuu isin dhukkubu barnoota deddeebitanii dhaggeeffachuudhaan sagaduudhaan kadhannaa godhachuudhaan hin fayyitu. Waaqayyo isin haa maaru.